Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya Oroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanattan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan YouTube channel kana kan keessan taasifadhaasanii jechuu barbaada. Egaa YouTube channel kana irratti odeeffannoowwan guyyaa guyyaatti darban akkasumas immoo waa'ee meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu fi odeeffannoo kana kan uffatan baay'eedha kan isin biraan gaa ture gara fuulduraas akkana kanneen isin biraan gina. Egaa akkuma viidiyoo darbe irraa isin kaasee fi argaa turtanitti Farnichar Muhammad irraa meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu meeshaalee akkamii akka jiran gatiin isaa maal akka fakkaatu magaalatti deeffannoo isaa guutuu isaa simbiraan ga'ee ture guyyaa har'aas akkuma waada sanii galetti gatii siree mana kana keessatti argaman gatiin isaa maal akka fakkaatan meeqaan akka gurguramuu danda'ani saayiziin isaa maal akka fakkaatu kana jalqaba irraa kaasee amma xumuraatti simbiraan gaha kanaaf amma xumuraatti wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa akkuma jalqaba isinii kaasuu jaalatti sireen asii gaditti argaa jirtan kuni akkuma argaa jirtan siree baay'ee tokko bareeda afoo isaa irratti yookaan ammoo gara buraatii isaatiitti ifa kan qabudha jechuudha dagalii lamaaniin gubbaan isaa reemootoyyuu carqiidhaan kan hojjetame keessi isaa muka waanzaatiin kan hojjetame gubbaa isaa irra akkuma argaa jirtan diizaayinoota babbareedoo irratti kaafame kanneen dagalee isaa lamaaniitti booksiiwwan garaa jirti kana saayiziin isaa meetira 1 fi seentimeetira 50 yookaan meetira kamsaa isa jedhan jechuudha gatiin isaas qarshii 35,040 bituu dandeettani afoo isaa irra akkuma argaa jirtan iddoon sun mana keessanitti yeroo gale ifaan itti isinii godhama kanaaf niifa jechaadha yeroo sani meeshaa baay'ee tokko bareeda saayizii lafarraa ol ka'iinsa isaas baay'ee kan ol dheeratudha. Kana mana keessan keessa yoo galchitan mana keessan baay'ee isin bareechisuu danda'a. Booksiin isaa akka argaa jirtan kana bana lama qaba. Banaan isaas kana fakkaata garjalaa isaanis akkuma qaba akka argaa jirtan kana carqii irraa kana hojjetame dagaleen isaa gubbaan isaa walumaa galatti guutuun isaa keessa fallisaa carqiidhaan kan uffifamee fi keessi isaa muka cimanna qabuun kan hojjetame isiniin jechuu barbaada. Egaa meeshaa kana bitachuu namoonni barbaadan gatiin isaa qarshii 35,000 40,000 hamma 35,000 yoo qopheessan meeshaa kana bitachuu ni dandeettan. Meeshaa kana bitan immoo isin barbaadan isinii geessuu ni danda'ama isiniin jechuu barbaada. Akkuma asirratti argaa jirtan inni kunis diizaayina biraati gubbaan isaa akka garri boraatii sun akkuma argaa jirtanii carqii irraa kan hojjetame carqiin isaa immoo carqii baay'ee cimanna qabu viidiyoo darbe irratti kan ilaalaa turtan carqii soofaawwan san fakkaatan irraa hojjetamanii jechuudha kanaaf baay'ee ismuuziidha laafaadha. Walumaa galatti itti fayyadamuudhaaf baay'ee mijaa kan ta'e booksiin isaa akka argaa jirtan kana waan baay'ee namatti tolu kan gubbaa irraa xiqqaan argaa jirtan suni kophaa jira malee walitti kan jiru kophaa jira fakkaata garuu walitti kan jirudha jechuudha diizaayinii isin ittiin hojjetamte baay'ee tokko bareedudha. Banaan jalaa san fakkaata banaan gubbaa irraas akka argaa jirtan sana siree kana namoonni bitachuu barbaadan saayiziin isaa meetira 1 fi seentimeetira 50 qarshii isaas qarshii baay'ee tokko madaalawaadha isin jechuu barbaada. Akkuma jalqaba irratti kaafne qarshii 35,000 hanga 40,000 yoo qopheessan meeshaa kanas bitachuu keessan taasifachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Egaa meeshaa baay'ee tokko babbareedaadha. Asirratti kan argaa jirtan kunis diizaayina biraati saayiziin isaa walaa fakkaatanii malee diizaayinii isaa garaagarummaa qaba. Carqeen inni itti uffifames gosa biraati halluu biraati. Isin yoo barbaadan halluu diimaa jiru kana gara halluu biraatti yookaan ammoo halluu jalqaba irraa ilaalle gara halluu bulee sanitti jijjiirratanii ajaja keessanii hojjetamuu ni danda'ama isin jechuu barbaada. Garuu diizaayinii isaan amma hojjetan kun baay'ee tokko kan bareeduu fi saayiziin isaas meetira 1 seentimeetira 50 gatiin isaas qarshii 40,035 yoo qopheessan isinitti gurguru meeshaa kana mana keessanii isin geessuu danda'ani. Booksiin isaas akka argaa jirtan halluu isaatti gargar malee kan duraatiin kan wal fakkaatudha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda booksiin isaa gamanaan jirti banaa lama kan qabdu diizaayinii isaa akka argaa jirtan kana isin ammoo yoo barbaadan halluu barbaadaniin siree yookaan booksii dagalee jirtu sanas halluu barbaadaniin hojjisiisuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Egaa bilbiluu barbaadan lakkoofsa bilbilaa amma asirratti argaa jirtan kana yoo bilbiltan isaan argachuu ni dandeettan isaan ammoo iddoo isin barbaadan isin geessuu ni danda'ani. As birattis sireen argaa jirru kun akkuma argaa jirtan siree baay'ee tokko bareedaa fi lafa dheerinni isaas baay'ee tokko giddu galeessa kan ta'ee fi diizaayinoota garaagaraa gubbaa isaa irratti kan hojjetame akkuma isin suuraa irratti argaa jirtan kan isin jechuu barbaada. Egaa saayiziin isaa meetira 1 seentimeetira 80 isaan kaan irra bal'aadha. Gatiin isaa qarshii 45,000 hamma 40,000 yoo qopheessan isinitti gurguruu ni danda'ani. Akkuma isin jedhe garri amma isinitti mul'isaa jiru kun mataa isaa irratti leezeriidha kan inni qabu. Leezeriin adda addaa halluuwwan garaagaraa yookaan ammoo saayiziiwwan garaagaraatiin isinitti gurguruu ni danda'an isin jechuu barbaada. Isuma kana meetira 1 seentimeetira 50 yookaan meetira 1 seentimeetira 20 ajajjanii hojjisiifachuu ni dandeettanii. Kanaa olis kanaa gadis yoo barbaadan isin gurguruu ni danda'an isin jechuu barbaada. Asirrattis kan argaa jirtan kun kan biraati booksiin isaas baay'ee diizaayina bareeduu kan qabdu akkuma argaa jirtan kana halluu bifa amma argaa jirtan kanaan kan hojjetamte sirichi immoo akka argaa jirtan kanatti garri gubbaa argaa jirtan kun carqii kan inni uffifame alarraani keessi isaa immoo muka cimina qabuun kan hojjetame isin jechuu barbaada. Diizaayinoota kanaa fi kan kana fakkaatan kan biraas ajajjanii argachuu ni dandeettu. Ammoo gara gubbaa irratti gara buraatti kana diizaayina baay'ee akka isin hojjetame yoo barbaadan gatii akkaataa waliigaltee keessaniitiin xumurachuu ni dandeettani. Inni asirratti argaa jirtan kun ammoo gatiin isaa
qarshii kuma furtama hamma kuma furtama qarshii kuma 35 hamma qarshii kuma furtama yoo qophisan isinitti gurguruu danda'ani saayiziin isaa meetira 1 seentimeetira 50 kan hojjetame booksiin isaas gama lamaan qabdi isiniin jechuu barbaada. Kanaaf gatii kana yoo qopheessan qarshii kana yoo qopheessan isinitti gurguruu ni danda'an isiniin jechuu barbaada. As birattis kan argaa jirtan kun akkama dizaayina tokko illee ofirraa hin qabu. Kana bitachuu namoonni barbaadan gatiin isaa qarshii 30 hamma qarshii 35 yoo qopheessan meeshaa kana bitachuu ni dandeettani isin jechuu barbaada. 35 30 gidduu kanatti walii galtee gootanii bitachuu ni dandeettani. Lakkoofsa bilbilaa amma isinii kenne kanaan bilbiltanii argachuu dandeettani. Isarraa kanaaf immoo karaa toora sooshaal miidiyaa Telegiraamii, Feesbuukii, Iimoo fi Waatsaappii akkasumas immoo chaanaloota akka Telegiraamii fi YouTube'tiin argachuu dandeettan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf siree kana bitachuu namoonni barbaadan saayiziin isaa meetira 1 seentimeetira 80 qarshii 30 kan 35 yoo qopheessan bitachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. As birattis kan argaa jirtan kun akkuma isin argaa jirtanitti dizaayina baay'ee tokko bareedaadha. Gara gubbaa kana irratti gara boraatiitiin alarraan kan uffifame liizeriidha. Bareedinaaf kan ta'u wantoota gargaraa irrattis maxxanfamanii jiranii. Kanaaf isa kana bitachuu namoonni barbaadan meetira 1 seentimeetira 80 qarshii 40 yoo qopheessan meeshaa kana bitachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Egaa as birattis kan argaa jirru dizaayina biraati, saayiza biraati, dizaayina baay'ee tokko bareedaa fi meeshaa guutuu paakeejii guutuu guuttatee kan jiru jechaadha. Kanaaf akkuma argaa jirtan yoo bitachuu barbaadan firaashii gubbaa jiru waliinis walii galtee gootanii bituu dandeettan yookaan ammoo gatii sireetiin alattis bitachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Inni argaa jirtan kun meetira 1 seentimeetira 80 meeshaa kana guutuu wajjin qarshii 35 hamma 40tiin bitachuu ni dandeettani. Meetira 1 seentimeetira qarshii 40 bitachuu ni dandeettan. Meetira 1 seentimeetira 80 meeshaa baay'ee tokko guddaadha. Kanaaf afoo meeshaa afoo jiru kana wajjin bituu dandeettan isin jechuu barbaada. As biratti kan argaa jirtan kun ammoo saayizii biraa, dizaayina biraa, halluu biraatiin kan hojjetame meeshaa guutuu kan ofirraa qabu. Akkuma jalqaba isinii kaasee firaashii gubbaa jiruun alatti jechaadha. Gatiin isaa walii galtee isaas waliinis fudhatanii deemuu ni dandeettani. Saayiziin isaa meetira 1 seentimeetira 50 gatiin isaa qarshii 40 yoo qopheessan meeshaa kana bitachuu keessan taasifachuu iddoo isin barbaadanitti isin erguu ni dandeettan. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa asii gaditti argaa jirtan kanaan bilbiltanii nu qunnamuu ni dandeettan. Akkuma jalqaba isin kaasee toora sooshaal miidiyaa isaaniitiin qunnamuu ni dandeettan jechuu barbaada. Kana booksii isaa gama lamaan jirti. Saayizii kanaan yookaan immoo saayizii isaa ol guddiftanii walii galteedhaan bitachuus ni dandeettan isin jechuu barbaada. Inni meetira 1 seentimeetira 50 ta'u meetira 1 seentimeetira 80 barbaadanis gatii walii galteedhaan isin kennuu ni dandeenya. As biratti kan argaa jirtan kun ammoo kunis saayizii biraa, dizaayina biraati. Dizaayina baay'ee tokko bareedaa fi baay'ee namatti toluudha. Gubbaarraan akka argaa jirtan kanatti booksii qaba. Booksiin sun ni banamti. Bantanii waan barbaadan keessa isaa kaa'achuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Isa namoonni bitachuu barbaadan saayiziin isaa meetira 1 seentimeetira 50 gatiin isaa qarshii 35 yoo qopheessan meeshaa kana bitachuu ni dandeettan keessan taasifachuu ni dandeettan jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya YouTube chaanaalii kanarraa odeeffannoowwan kana fakkaatan kan biraa hedduu argachuu dandeettani. Waa'ee meeshaa kana odeeffannoo isaa bal'inaa yoo barbaadan karaa toora lakkoofsa bilbilaatiin qunnamuu dandeettani. Isaan lammoo toora sooshaal miidiyaa isaaniitiin karaa Iimoo, Telegiraamii, Waatsaappii fi Messenjeriin qunnamuu dandeettani. Isaan alatti immoo meeshaalee kanaaf kan karaa biraa suuraa isaa filachuu barbaadan odeeffannoo isaa guutuu isaa kan biraa fi kanaaf kan fakkaatan kan biraa beekuuf dhaga'uu barbaadan YouTube chaanaalii isaanii linkii isaa as description boxii fi karaa koomentii jalqaba isin kaa'ee jira. Achiin dhattanii Muhammad Furniture ka jedhu subscribe godhattanii meeshaalee guyyaa guyyaa isaan gadhiisan achi laallachuu filachuu ni dandeettani. Isaan ala immoo karaa chaanaalii isaanii TikTokii argachuu dandeettan jechuu barbaada. Kanaaf odeeffannoo kana kan fakkaatan kan biraa asirratti kan isin maxxansinuufi waa'ee meeshaalee isaanii immoo achirratti kan isin maxxansaa waan ta'eef isas dhaqaa subscribe godhaati hordofaa isin jechuu barbaada. Egaa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isin dhufi kana hangammaa hordofaa jirtan odeeffannoo kana kan fakkaatan kan biraa qabadhee yeroo itti aanutti hanga dhufuuf nagaan naa tura.